Hordoftoota chaanalii kan kun jaallatamu akka nageenya badhaasniin jedham. Viidiyoo kana kiisota ajaa'ibaa 5 mobaayilama keenyatti gargaaramuudhaan hojjechuu dandeenyu isin garsiisaa mul'atu. Viidiyoo kanatti obsaan nafaan turaasniin jira. Irra deebiidhaan anaa dhufuusniin jedhedha. Analii fuudhaa channel kanaaf warra haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkuma seensaa viidiyoo kanatti isiniif ibsuuf yaaletti wantoota garaagaraa 5 mobaayilama keenyarraa akkuma salphaatti wantoota bu'aa qabeeyyii tan hojjechuu dandeenyudha kan isin garsiisu irraa hubattu jedhee yaada. Channeliin kun subscribe yeroo takka nama 120 seenu jirra. Waaw galatoomaa isiniin jedha. Hedduu isin jaalladha warra channeliin kun subscribe gootanii odeeffannoon isiniif kennu kun barnoota irraa argataa jirta yoo ta'e immoo channelii kana akka baay'ee guddatuuf hiriyoota keessanaaf heera akka daawwataniif akkasumas subscribe akka godhaniif guruppiiwwan imooratti haa ta'u WhatsApp irrattis share gochuu hin dagatinaa. Nama anis immoo guruppii WhatsApp tokko create godheera. Linkii armaan gadii yookiin description keessa jiru banuudhaan guruppii kan koo kan WhatsApp irratti join gochuudhaan maatii channelii kan kootii akka taatan gamanummaan isinaaf heera. Amma mee gara wanta isiniif qabadhee dhufeetti yookiin isiniif qopheessetti isin dabarsaa turtii gaarii. Dura irratti kan isin himuu barbaade akkamitti wantoota haala kanaan mobaayila keenya zoomii fi zoomaawuti gochuu dandeenya kan jedhudha. Akkamitti goona kan jedhu isin agarsiisaa. Jalqaba irratti maal qoon isin fakkaata setting banna jedha. Setting banuudhaan accessibility kan jedhu ol harkisuudhaan iddoo kanarratti iddoo kana deemna jechuudha. Accessibility jedhu kana banna. Accessibility keessatti immoo filannoowwan garagaraatu jiru. Inni immoo visibility enhancement kan jedhu kana irratti tuquun nu barbaachisa. Ergas booda gara gubbaa harkisuudhaan magnification kan jedhu kana tu jira isa irratti jechuudha. Ergasuni booda triple tap to screen maliin fayyadu kun kan jalqabaa kun haala kanaan ture nuti ammoo isa kana on gochuu qabna jechuudha. Gaafa on goone haala kana on goone harka sadii wal faana screen irra gaafa gattuune mobaayiliin keenya fumaan zoomii fi zoom out nuuf ta'a jechuudha. Faratti kan isin agarsiisu immoo Google Chrome keessa banuudhaan maal goona isiniif fakkaate meseejii gara Itoophiyaatu yookiin gola addunyaa barbaanni kamerattu SMS yookiin ergaa gabaabaa tola akka erguu dandeenyudha. Kan isin garsiisuu jalqaba Meta Apps websaayitii jedhamu. Bannaa websaayitii kana gaafa bannu websaayitii kana gubbaa irratti lakkoofsa biyya Itoophiyaa keessatti jiru kamerattu meseejii tola ergina. Fakkeenyaaf lakkoofsa kiyya haa barreessu. Fakkeenyaaf lakkoofsa kiyya irratti meseejii erga yoo ta'e fakkiin meseejii haa barreessu. Subscribe gochuu hin dagatina. Hin dagatina maaliif akkas waan ta'eef subscribe gochuu waan qabdaniif jedha. Fakkeenyaaf achi booda iddoo kanarratti godhaa amnoot robot kan jettu tan artu jechuudha. Send message jedha. Meseejiin kan jedhamu gara lakkoofsa bilbila kiyyaatti ergama jechuudha. Meseejii amma ergamee jira jechuudha. Yeroo ta'e booda meseejichi kun biraan egaa ilaalame haala kanaan gara bilbila barbaanetti fakkii meseejiin kun argaatanii subscribe gochuu hin dagatinaa. Meseejiin kun dhufeera jechuudha. Isa kana jechuudha. Haala kanaan bilbila nama barbaadanii irratti ergitanii jechuudha. Inni sadaffaan ammas isin tiimu gola addunyaa kamirratti iyyuu bilbiluu kan jedhu free call online jennee saarsi kuna gaafa goonu globe phone ni jedhu kun bilbila keenya gubbaarratti dhufa yookiin gara jalqabaa dhufa jechuudha. Iddoo kanatti lakkoofsa bilbilaa nama bilbiluu fi
barbaannu asitti barreessinaa ergas booda immoo truth iddoo jennu irrattunaa booda irratti immoo bakka kood jettu irrattunaa haala kanaan bilbila keenya irratti bilbila jechuudha yookiin bilbila nama kamii irratti yoo arfaffaadhaati kan isin agarsiisu Google Chrome kenna banuudhaan gargaarsa appilikeeshinii malee yookiin appilikeeshinii biraa osoo hin fayyadamin salphumatti suuraa kameeraa background remove haala ittiin goonu isin agarsiisa. Kana gochuudhaaf immoo search Google Chrome kenna keessatti background remover jechuudhaan search goona. Gaafa goona immoo remove.bg kun websaatiin jalqabaa kun nuuf banamaa jira. Websaatii kana bannaa websaatii kana keessatti immoo upload image goona jechaadha. Fakkeenyaaf suuraa Jawaarii kana afradhumee upload godhaa jira. Suuraan kun original gaafa remove suuraan kun original gaafa background irraa remove ta'e immoo haala kanaan dogon gora tokko malee background salphatti suuraa barbaanne irraa baasuu dandeenya jechuudha. Nuti immoo suuraa kana download gochuudhaan dhimma barbaanneef itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Shanaffaa fi inni xumurarratti isiniif himamu gargaarsa appilikeeshinii malee salphatti saffisa moobaayilii keenyaatti dabaluu barbaanne seetingii banuudhaan device care kan jedhu kan argannaa jira. Device care keessa deemuudhaan moobaayila keenya baatirii isaa, storage isaa, memory isaa akkasumas security isaa salphatti to'achuu dandeenya. Fakkeenyaaf gaafa iddoo optimize tuqe moobaayilii kan koo salphatti saffisa isaa dabala jechuudha. Akkasumas scanning naaf taasisaa gargaraa irraa akkasumas wantoota biroo hedduus naaf hojjeta jechuudha. Waan hordoftaniif galatooma. Viidiyoon biraan qabadhee dhufaa channel kun faaraa hojjetan immoo subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoo kana like godhaa. Akkasumas yaada yookiin wanta akkasiniif hojjedhu barbaaddan yoo jiraate comment irra naaf barreessaa ibsisuuf hojjedha. Har'aaf xumuree jira. Nagaatti.